ilmoon haadha abbaa fakkaatti beeku. Wallaahi silaa haati iyyaalloon odoo ilmoo horuu baatteen fedha duuba. Ufillee baddee ilmoollee balleessite. Maal godhan duniyaa harka keen jirtu duniyaa rabbii akka uume hadara nama fashalee wajjiin hin fashalina qaceellotti uf eegaatu. Madrasaa keessatti gaaf tokko gaafii dhiyeessanii roowdatul atfaal jedhanii oolmaa daa'immanii ati maal yaaddaa maal ta'uu feetaa jedhanii mucaa tokko wayita gaafatan ani nama kubbaa taphatun ta'uu fedhaa jee tokko. Gaafuma san nama biroo darsanii mucaa biroo ati maal ta'uu an sahaaban ta'uu fedhaa jee. Ergaan tun ergaa eenyuti? Ijoolleen tun amma deebisaa kana asitti tolchite amma ufiif tolchite maal jettan? Ammoo tolchite ijoolleen deebisaa kana. Barnoota duubaa qabdu haadha fi abbaa sanirraayi deebisaa kennite. Sahaabaa isa bira qaali, haadha bira qaalees. Qur'aana bira qaali, haadha bira qaalees. Mooraa tiyya dhufee namni tokko mucaa kiyya xiqqaa irraa xiqqaati. Ammaa waamatuma jaha. Ati doktora taataa jeen. An doktora hin ta'u jee. An sheekan ta'a jee. Wallee anuma laaleensa. Garoo garaa. An doktora hin ta'u jeen. An sheekan ta'a. Miskiina wallaahi. Maaltu mucaa san keessaa dubbate anillee sheeka ta'e takkaan jenneeni karoo karaami. Laali ilmootun ilmoon haadha fakkaatti. Ilmoon abba fakkaatti. Waa garii jazaateenya oomishaa jirradu. Ashaaraa fokkattuu ilmoorra keenye umrii imimmaan ciqilee rigannitu. Ashaaraa fokkattuu ilmoo akka malee guddifne ciqileedhaan riganne imimmaan. Imimmaan marsilaa qumumaan rigataniimi. Gariin hujii teenya waan nuti hojjenne. Inshallah hedduun isin dheeradhillee dheeradhullee an dhaabbatutti jira isin taa'u jirtanii.